Akkam jirtu hordoftoota yuutuubii gaaddisa barnootaa nagaan deebinee jirra. Isin nagaa qabdu jechuun barbaada. Yeroo darbee paartii tokkoffaatiin aantii asmaa laalleetiin kan turre diragii asmaa fayyisuudhaaf gargaaruun paartii tokko laalleetiin kan turre diragiiwwan asmaa wallaanan akkuma yeroo darbee dubbanne garee gurguddoo lamatti qoodama jenneeti kan turre. Isaanis bronchodilator warra ta'anii fi wanti warra anti-inflammatory agentii ta'an jechuudhaan darbine jira jechuudha. Har'a immoo paartii lammaffaatiin eenyu qabannee dhufnee anti-inflammatory agentii diragiiwwan ta'an waliin ilaallaa jechuudha. Nafaana bu'aa waliin ilaallu jechuun barbaada. Diragiiwwan anti-inflammatory agentii jedhaman warra control medication jedhaniin jechuudha. Warra asmaa control gochuu danda'an jechuudha. Isaan kunis frequency of attack maal godhuni reduce gochuudhaan jechuudha. Yeroo darbee kan waliin ilaallee diragiiwwan bronchodilator ta'an garee haga kana ilaallee kan turre jechuudha. Attack of asmaadha. Yeroo fakkeenyaaf namichi hafuura baafachuu dadhabe yookaan namichi dhukkubsataan asmiin qabe sun hafuura baafachuu dadhabe sanitti kan gargaaran warra bronchodilator kana. It is acting for short period of time but anti-inflammatory agent is action for what long period of time that it is reduce the frequency of attack. These drugs are corticosteroid, other mast cell stabilizer, other leukotriene antagonist, other anti-immunoglobulin E monoclonal antibody and the long acting beta agonist. Akkuma yeroo darbe jennee beta agonistii warri shortii ta'an yookaan laaba kan jennuun san attack asmaadhaaf acute attack asmaadhaaf kan gargaaran yoo ta'an long acting ammoo maaliif gargaaran jechuudha control medication for asmaadha jechuudha. Okay, anti-inflammatory warra ta'an keessaa tokko corticosteroididha jechuudha. Corticosteroidiin warra anti-inflammatory ta'an kana keessaa kanneen reefu jenne san keessaa inni primary ta'e kana jechuudha. Laayinii tokkoffarra kan jiru kana jechuudha. Kana jechuun kan sirriitti fayyadu jechuudha. First line of anti-inflammatory drug among this is what? Corticosteroididha jechuudha. This corticosteroid is what? First anti-inflammatory drugidha. It is used for what? Chronic asthma. Chronic asthma fayyisuudhaaf kan gargaaranidha. Kaan immoo maali? Warreen bronchodilator ta'an san acute asthma wallaanuu gargaaran jennee turre. Do not relieve this symptom of acute asthmatic attack. Yes, acute asthmaadhaaf garuu hin fayyadan. Oral or inhaled formidha jechuudha. The most oral administration, the most route of administration for corticosteroid is what? Oral or inhaled formidha. Faayidaa guddaa kan qabu oral administration yoo administered ta'e jechuudha. Karaa oraliitiin yoo kenname faayidaa guddaa qaba. Eenyu corticosteroidiin IV caalaa, SMA caalaa, subcutaneous caalaa, warroota akkasiisan caalaa eenyu parenteraliin kennurra oraliin kennuuturra faayidaa qaba jechuudha. Asmaa wallaanuudhaaf corticosteroidiin the most common route of administration eenyu jechuudha oral administration dha jechuudha. Okay, inhaled forms reduce symptom effectidha. Okay, may take several weeks. Maaliif jenne before full effect maaliif jenne acting for long period of time dha. Acute asthma warra gargaara warra bronchodilator adda kan isaan godhu it is used for what? Long period of time to reduce inflammatory asthma jechuudha or chronic asthma. The mechanism of action isaanii akkamitti hojjetu? These corticosteroids are acting through what? Stabilizing the membrane of cells that release harmful bronchoconstricting substance. Bronchoconstricting substance warreen ta'an warreen akka leukocyte, leukotriene, phagocytedha. Warreen san masti seelii keessaa release kan taane stabilizeraaf gargaara jechuudha. Membrane seelii membrane kana maal godhaa? Akka inni more sensitive for reaction bakka inni sensitive hin taane stable godhee akka inni turu godhaa jechuudha. Akka biraan immoo
Also, there increase responsiveness of bronchial smooth muscle to beta-adrenergic stimulation. Maal jechuudha? Beta-adrenergic stimulation idhaaf akka inni responsii beta-adrenergic stimulation idhaaf akka inni kannu jajjabeessa. Maal jechuudha? Beta-adrenergic stimulation gargaara jechuudha kana jechuun. Kan dabarbu inaldi route of administration inni most commonly ta'e eenyuunne inaldi corticosteroid siru orally jechuudha. This corticosteroid keessa fakkeenyaaf warreen asma wallaanuu gargaaran chronic asma wallaanuu gargaaran isaan ijoo ta'an beclomethasone, primeclone fi dexamethasone, budesonide fi fluticasone jechuudha. Warreen guruppiiwwan hangi kun baay'ee beekamoo fi isaan jalqabaati jechuudha. Warreen karaa oraaliitiin kennamanidha jechuudha. Inalli corticosteroids indication isaa maali? Fakkeenyaaf namni oraaliidhaan yookaan inhaleeshiniidhaan corticosteroid inhal godhe tokko maal mul'isuu danda'a? Tokko treatment of bronchospasm disorder, bronchospasm disorder wallaanuu danda'a. Kana jechuun indirectly maal jechuudha? In sometimes it is act as akka bronchodilation inni gargaara jechuudha. Bronchi duraan spasmid taate yookaan contracted taate san haga tokko treat gochuudhaaf kan gargaaru ta'uu isaati. But more the primary function is for what? As anti-inflammatory drug jechuudha. That are not controlled by conventional bronchodilator. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf spasmid ta'e maashaalii bronchiin sirriitti spasmid ta'e yookaan contracted ta'e bronchodilator kun wallaanuu yoo dadhabe bronchodilator kanarra kanumna ba'a. Humni isaa kan dabre yoo ta'e eenyutu wallaana jechuudha? Corticosteroidiin ni gargaara jechuudha. Corticosteroidiin bronchospasm ta'ee jiru disorderii akkasiisa wallaanuudhaafis kan gargaaru ta'uu isaati. Corticosteroidiin baay'ee qoricha faayidaa guddaa qabu jechuudha. Asmaa keessatti not considered as first line for what? Agencies of management of garuu first line for acute miti. Maaliif jee jecha kana asitti bronchodilator eega jee garuu first line miti jeessi hime jechuudha. First line eenyuma jechuudha? Beetatu agonistiidha jechuudha. Warra shortii beetatu agonistii saniitu first line irra jira for what? Acute asmaadhaaf garuu inni kunis achi keessatti qoodani qaba garuu first line miti jechuudha. Okay. Inhaled corticosteroid also implication isaa maali malee tokko contraindication fakkeenyaaf contraindication isaa maali? Namni fakkeenyaaf psychosis qabu, fungal infection qabu, AIDS qabu fi akkasumas TB yookaan tuberculosis qabu maali? Qoricha corticosteroid kana fayyadamuu hin qabu jechuudha. They are what? Contraindication jechuudha. Question garuu of eeggannoodhaan namoota akkamiitiif kan namuu danda'a corticosteroidiin? Dhukkubsattoota warra diyaabeetii dhukkuba sukkaaraa qaban, gilaayikooma lubbuu ijaa qaban, osteoporosis warra qaban, peptic ulcer disease warra qabanii fi reenaalii fa'aa warreen akkanaa kanaaf of eeggannoodhaan ni kennamu. Garuu warra psychosis, fungal infection, AIDS fi tuberculosis qabaniif contraindication inumatti to'annamuu hin ta'u jechuudha. Okay, teaches a patient to gargle and rinse with mouth with water afterward what to prevent the development of oral infection. Kana irratti wanti tokko taniin isin himuu yoo jiraate maal jedhee patient wanti hin jechuudha. Physicianiin yookaan ogeessi fayyaa tokko gaafa corticosteroidii inhaled akka karaa route of administration orally kanaan gaafa kannu dhukkubsataa san maal gorsuu qaba? Gaafa qoricha san fudhate inhaled godhe booda rakkaman nafaa lulluqatu akka bishaaniin afaan isaa dhiqatu gorsuu qaba. Maaliif gorsaa? Waan gorsuuf qaba jechuudha. Corticosteroidiin side effectiin isaa maali yoo jettan? The primary side effect for corticosteroid through inhalation is what? Fungal infection dha. Oral fungal infection. Fungal infection kun the primary side effect for what? Corticosteroid through inhalation dha jechuudha. Waan ta'eef infekshinii fangaliidhaan dhufu kana hir'isuudhaaf dhukkubsataan san gaafa corticosteroid fayyadame maal gochuu qaba? Afaan isaa luluqachuu yookaan firraa dhiquu qaba jechuudha.
akkas jechuu barbaade. Okay, haa darbinu. Gareen inni lammaffaan akkuma reefu jenne mastiseel istaabilaayizeraa jechuudha. Mastiseel istaabilaayizer. Isaan kunis qorichoota ijootaan lamaan kana qaba. Beekamoodha jechuudha isaan kun. Indirectly acting isaan kun mastiseel istaabilaayizeroonni indirectly acting at prevent the release of virus substance that cause of bronchospasm. Yen seelota bronchospasm tan mastiseel irraa dho'anii jenneen leukostriinii faan wantoonni akkasii faagosaayitiin faan maali wantoonni inflammation fiduu danda'an seelonni inflammation fiduu danda'an mastiseel keessaa breast ta'aniiti digranulate ta'anii ba'an jenne. Digranulation san indirectly dhorkaa jechuudha eenyu mastiseel stabilizer warreennuun kromoon laayinii naadokiroomaa alfaan qorichoota mastiseel stabilizerii ta'anidha. Akka maali gargaaru bronchospasm ta'ee duraan jiru broncho duraan spasm ta'ee taa'u sana akka inni spasm hin taane seelota warra mastiseel keessaa dho'anii dhufanii bronkaayii construct godhan san irraa prevent godha jechuudha. Indirectly acting jechuudha. Stabilize cell membrane of inflammatory cell. Akkasumas akkuma maqaan isaa tositti himsu mastiseel stabilizer jedhenne mastiseel cell membrane inflammatory cell sanii yookaan seelota inflammation qabatanii ta'aniin san stabil godha. Cell membrane isaanii fakkeenyaaf akkana cell membrane isaa yoo ta'e keessoo kan ammoo seelonni inflammatory cell san kanneen akka leukotriinii fi maayikiroofeejii wantoonni akkasii san guutuudha. Isaan kana seelii membrane alaa kana jabeesseeti maal godha stabil godheeti akka inni environment wajjin reaction gaggeessee breast hin taane maal godha stabil godheeti tursiisa jechuudha. Karaa kanaan gargaara jechuudha. Okay. Gara itti aanutti kan darbinu yoo ta'u mastiseel stabilizeriin implikeeshinii mataa isaa qabaachuun innis akkuma koortikosteroidiidha. Garuu asitti adda kan isa godhu mastiseel stabilizer reefa yoo yaadattanii jiraattan gaafa koortikosteroidii gara fayyada laallu xiqqoo haga ta'e tokko bronkaayii daayileeshinii keessatti yookaan indirectly acute asmaa keessatti shoora muraasa ni qaba. Garuu farastii yookaan piraayimarii diragee miti malee farastii diragee miti malee maali jaa xiqqoo ni gargaara. Fakkeenyaaf inni kun ammoo mastiseel stabilizer kun it is only and only for what prophylactic use. Only for what chronic asthma qofaaf gargaaramna jechuudha. Mastiseel stabilizer warreen kana contraindication isaa immoo kot warra acute exacerbation qabu. Acute exacerbation warri qabu maal godha itti cimsaa jechuudha daranuu. Hin fayyisu jechuudha. Maaliif only for what chronic waan ta'eef. Not recommended for children younger than 5 years. Daa'ima waggaa 5 gadiitiif kennamuun hin danda'amu. Forbidden contraindication. Therapeutic effect may not be seen for up to 4 weeks. Therapeutic effect isaa not be seen haga ji'a 4 haga torbii 4tti argamuu dandeessu. Maal jechuu fedheeti indirectly duraanuu maal jenne warra long acting jedhee waan jirruuf haga torbii 4tti effect therapeutic effect isaa argitu. Maaliif long action jedhama waan ta'eef yeroo dheeraa booda hojii isaa eegalaa jechuudha. Each patient maal gorsuu qabna akkuma karee gosoon patientiin afaan isaa qulqulleeffatu gorsuu qabna gaafa mastiseel stabilizer kanneen nuus jechuudha. With water after one to minimize what irritation of throat. Yes, irritation throatidha. Onneen namaa kun jechuun ujumoon throat jettuun jedhamtu tun akka infectin hin taane irritation isaanii yookaan akka isaan hin madooyne mukosiin isaan irra jirtu kun akka hin madooyne maal godhuu qabu infekshinii qaba jechuudha. Gargil godhuu qaba jechuudha. Akka patientiin isaan afaan erga isa kana inaalli godhe booda maal godhachuu qaba afaan isaa dhiqachuu qaba akkuma koortikosteroidii jechuudha. Kan inni sadaffaan immoo warreen anti inflammatory drug ta'an anti inflammationii yookaan long acting yookaan immoo indirectly for chronic asthma wallaanuudhaaf warri gargaaran keessaa inni sadaffarra jiru leukotriene antagonistidha. Warra leukotriene block godhan jechuudha. Akkana jechuun leukotriene warra block godhan maali leukotriene seelota inflammationii fidan keessaa isii beekamtuu fi ijoodha. Saniif warra leukotriene kana block godhan
maal jechuudha anti inflammatory drug yookaan indirectly for what chronic asthma treatment for chronic asthma dha jechuudha. Leukotrienes produced by what through 5 lipoxygenase on arachidonic acid. Leukotriene akkamitti oomishama? Leukotriene akkamitti oomishamu arachidonic acid kanarraa lipoxygenase enzyme jedhamtuun kaarboon lakkoofsi kun asitti wanni isin himuu fedhu lakkoofsi kun maal mul'isa? Lakkoofsa arachidonic acid kanarraa kaarboonii shanaffarratti oxygenate godha jechuudha. Oxygenated yoo kaarboonii shanaffarratti oxygenated ta'e enzyme lipoxygenase jedhamtuun oxygenated yoo ta'e maaltu godhu uumama jechuudha? Leukotriene uumama jechuudha. Kaarboonii arachidonic isa shanaffarratti activate godha jechuudha. Okay, this leukotriene is synthesized by inflammatory cell. Seelota inflammatory kan produced found in the airways. Ujummoo qilleensaa keessatti inflammatory cellidhaan produced jechuudha. Inflammatory cell warreen kana jechuudha. Isophilin, macrophage, mast cell warreen cell of what inflammatory cell jennaan jechuudha. Leukotriene before chemotaxis of neutrophil. Adda jechuudha isin tun leukotrieniin B4 jira, C4 jira, D4 jira, E4 jira jechuudha. Warreen kana keessaa immoo leukotriene B4 kun chemotaxis of neutrophil dha. Chemotaxis of neutrophil eenyu qofa? Leukotriene B4 dha jechuudha. Leukotriene B4 chemotaxis of neutrophil. Jarri kaan immoo akkasumatti jechuudha. Warri kun ammoo cysteine leukotriene jedhamanii beekamu jechuudha. Cysteine leukotrienes are C4, D4 and E4. They are bronchoconstriction. Bronchoconstriction is increased bronchial hyperreactivity. Mucosal edema. Maal baana? Akkuma reefuun tana jenne leukotriene maal jenne? Leukotriene jechuun seelii akkamiiti jenne? Seelii inflammation bronchi construct gochuudhaaf nama asmaaf sababa taatu sanii jechuudha. Warra san waan ta'eef bronchi construct godha, bronchial hypersensitivity godha. Bronchiin akka wantoota alaa dhufaniif fakkeenyaaf maal jennee dabarree dhiyoo tana yoo yaadattan yeroo darbee asmaan karaa lamaan dhufa inni tokko internaalii fi external stimuli dha jenne. Achi keessaa illee lamaan san keessaa asmaan irra caalatti kan dhufuun eenyu? External stimuli dhaan jechuudha. External stimuli saniif hypersensitive akka ta'u godha jechuudha bronchiin keenya. Eenyu? Leukotriene. Garuu antiin isaa maal godha? Kana wallaana jechuudha. Mucosal edema fida, mucosal hypersensitivity fida jechuudha. Kun effectii leukotriene jechuudha. Kun leukotriene akkanatti oomishama jechuudha. Membrane lipid irraa enzymiin phospholipase A2 jedhamtu gara arachidonic aciditti jijjiirti jechuudha. Arachidonic acidiin karaa lamaan deemuu danda'a. Tokko LOX and COX dha. LOX fi COX deema. Yoo asiin LOX deeme eenyu uuma jechuudha? Leukotriene uuma. Yoo asiin COX deeme maal uuma? Phosphoglycerin, prostaglandinii faa, thromboxane faa uuma. Akkasitti deemaa jechuudha. COXin lama jira. COX1 fi COX2 dha. COX1 qaama keenya protective dha jechuudha. Wardiyaa qaama keenya kan ta'e COX1 dha. COX2 inflammatory dha jechuudha. Bakka inflammation jirutti uumama akkuma namuu beeku. Iddoo inflammation sanitti synthesized ta'e jechuudha. COX2 badaadha jechuudha kun. COX1 is good for one. Daandii lamaan kanaan deemaa jechuudha. Asirratti imma mechanism of actioniin corticosteroid beekuu dandeessaa jechuudha. Corticosteroids inhibition for what? Phospholipase A2 means the conversion of membrane lipid into arachidonic blocked by what? Corticosteroid drug dha jechuudha. Corticosteroid drugiin akka arachidoniin hin uumamne enzyme phospholipase A2 jedhamu block gochuudhaan kan hojjetu ta'uu isaati. Corticosteroidiin dalagaa lama qaba. Tokko protein synthesizing gara yookaan proteiniin gara COXitti kan jijjiiramne godha. Lammaffaan immoo membrane lipidiin gara arachidonic aciditti kan jijjiiramne block godha jechuudha. Negative jechuun block jechuudha. Block godha. Kan biraan immoo non-steroidal anti-inflammatory drugiin kanneen akka aspirin fa'aan jechuudha. Kanneen akka
aspiriin faan fi anti inflaamatorii diraagii warri ta'an san marti isaaniitu makaanizim of akshiniin isaanii akkamii jechuudha. Kooksii san bilook godhan jechuudha. Kooksii san bilook godhaniiti. Kooksii waanis bilook godhan achi keessatti amma fakkeenyaaf nan istiroodiyaal anti inflaamatorii diraagiin kun miidhaa kan qaban maaliif nan selektiiviidha. Maal godhu kooksii waanis kooksii toos bilook godha. Kooksii waan bilook godhuun san miidhaa gara tokko gara biraatiin nurra geessi jechuudha. Sila kooksii too qofa bilook godhee haga tokko wayyaadha. Garuu kooksii waan bilook godhee jechuun miidhaa guddaa nurraan gahaa jechuudha. Peeptik alser diisii fiduu danda'a. Dhukkuboota hedduu sababa kanaatiin dhufuu danda'a jechuudha. Kun kana fakkaata. Leukotriene receptor antagonistiin ammoo kanneen akka leukotriene receptor antagonistii warreen nuun diragiiwwan muraasaatu jira ijoodha. Zaafirluukaasti, Monteluukaastii fi Piraalluukaastii. Luukaastii means Luukaastii for leukotriene antagonistiidha jechuudha. Antagonistiidha. Leukotriene antagonistii. Luukaastii nama are selective. All leukastics are selective. Or leukastics are what? Or leukastics are selective. Reversible antagonist of cysteine leukotriene receptor. Bakka kanatti yoo ilaaltan kunoodha. Bakka kana jechuudha. Fakkeenyaaf asiin biroonkaayii bakka tana jira jechuudha. Biroonkaayiin akkana jirti. Biroonkaayiin tun ofirraa receptor cysteine receptor 1 ta'e qabdi jechuudha. Receptor 1 ofirraa qabdi biroonkaayiin tun. Gaafa leukotriene achi dhufe biroonkaayi kana irratti receptor cysteine 1 receptor jedhamu kana wajjin bind wal godhe inni kun biroonkaayi kana akka construct godhaa jechuudha. Ammoo zaafirluukaastiin aslaalidha. Zaafirluukaastiin ammoo leukotriene dhufee receptor biroonkaayi irra jiru sanitti bind akka hin taane bilook godhaa jechuudha. Kana jechuun indirectly maal godhee jechuudha. Biroonkaayiin akka constructed hin goone godhee jira jechuudha. Akkasitti hojjeta jarri. Akkasii warreen leukaastonni akkatti hojjetan akkasii jechuudha. Leukaastonni akkasitti hojjetu jechuudha. Kunoo inni kun receptorii biroonkaayi irra jira. Gaafa leukotriene kun receptorii kana wajjin bind wal godhe biroonkaayiin keenya construct ta'ee asumaan nu dhufuu danda'a. Kanaaf reversibly antagonist godhachuu warri leukotriene receptor antagonist jennu bilook godhaa jechuudha. Isii tana receptor tan biroonkaayi irra bilook gochuudhaan akka inni construct hin taane godha jechuudha. Route of administration warra leukotriene receptor antagonist kun eenyu jechuudha. Oraalidha kan nama garuu bronchodilator jechuudha inni kun leukotriene akka bronchodilatorratti ni fayyada. Haree buusayyoo fudhattan fakkeenyaaf it is not used for bronchodilator. It is only for one maal jenne chronic asthma dha inni. Bronchodilation keenya shoora tokko illee hin qabu jechuun isan. Garuu leukotriene receptoriin hojii lama qabaachuu bronchodilatora gina mallee anti-inflammatory dha jechuudha. Half anti-inflammatory actions ni qaba, bronchodilationis waliin qaba jechuudha. Addaa jechuun waliin hojjeta. Less effective than garuu effectiin isaa yookaan first line ta'uu hin danda'u jechuudha. Eenyutu yaala corticosteroidiitu first line dha. Effective dhaan gaafa dhufnee wal compare goonu corticosteroid is what greater than leukotriene antagonist jechuudha. Half glucuroid sparing effect qaba. Warra leukotriene jennuun kun glucuroid sparing effect asumaan yoo isin yaadate akkana jechuun glucocorticoidiin dalagaa isaa sirriitti akka dalagu akka qaama namaa keessaa bifa garaagaraatiin bahee dhumne qaama keessatti hamma tokko kaafee faayidaa ooluu qabuufiif oolu taasisa jechuudha. Asiin leukotriene bifa kanaan hojjeta jechuudha. Leukotriene bifa kanaan hojjeta. Tullaalii enzaayimiidha. Enzaayimii leukotrienoota D4 haa ta'u C4 haa ta'u E4 haa ta'u gara receptor bakka jiru sana receptor 1tu bakka tana jira jenne kun olaal isa kana
Receptor 1 kana asirra jiru kana wajjin bind akka inni ta'u warra leukotriene kana gaggodhu jechuudha. Enzyme akkas godhuudha. Garuu faallaa kanaatiin warri leukocytota all leukocytes are what blocking the binding of leukotriene to receptor 1 cysteine leukotriene receptor 1 kanatti bind kan taane godha. Haala kanaan bronchodilation godha jechuudha. Uses of leukotriene receptor antagonist dha. Faayidaa isaa are not effective to relieve acute asthma. Akkuma reefu jenne garuu acute asthma relief gochuudhaaf faayidaa hin gargaaru jechuudha. Prophylaxis of mild to moderate asthma dha. Yes, prophylaxis yookaan chronic asthma dha. Wallaana aspirin induced asthma adda kan isa godhu kakabattan. Fakkeenyaaf asmaan anti inflammatory drugin fakkeenyaaf aspirin jechuun tokko gosa saniiti. Aspirin fakkeenyaaf namni tokko aspirin continuously waliin dhaabee liqimsee effecti qaba jechuudha. Effecti akkam qaba asmii si fiduu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asmii sababa aspirin liqimsuutiin si dhufe yoo ta'e diragiiwwan anti inflammatory tan mana keessaa kan fayyadamte jechuudha. Leukotriene antagonist dha. Leukotriene antagonist warra leukocytota saniitu asmii sababa aspirin liqimsuutiin si dhufte si fayyisaa jechuudha. Kun adda jechuudha. Amala adda qaba. Antigen and sensitive induced asthma godha can be combined with glucocorticoid wajjin fayyadamuus ni dandeessa jechuudha. Glucocorticoid wajjin faana kan nu dandeessa jechuudha. Garuu side effect mataa isaa qaba. Leukotriene receptor antagonistoonni side effect isaanii maali? Elevation of liver enzyme dha. Liver enzyme ol kaasa headaches godha, mataas dhukkubsa, dyspepsia dha. Nyaanni akka bullooyne godha jechuudha. Bullaa'insa nyaataan ni dadhabsiisa jechuudha. Gareen biraa omalizumab jechuudha. Omalizumab jennaani warra EG antagonistis jechuudha. Immunoglobulin E antagonist jechuudha. Immunoglobulin antagonist jechuudha. Immunoglobulin E antagonist kayanneen san qoricha kana jechuudha beekaman. Omalizumab jedhama jechuudha. Omalizumab is a monoclonal antibody directed against what? Human immunoglobulin. Immunoglobulin akkuma beeknu immunoglobulin A, B, C, G akkana jira jechuudha. Isaan san keessaa ka asmiidhaaf asmii wajjin kan wal qabatu isa kana jechuudha. Asumaan kan inni isin himu inni kun wantiidha qaba jechuudha. Alerjiidha qaba jechuudha. Qorichi kun irra caalaa maaliif oola jechuudha. Akkuma kareefuun tanaasan sababa aspiriinii liqimsuutiin asmii yoo nu dhufte warra leukotriene antagonistii fayyadamnaa jenne isa kanarrattis immoo alerjiidhaan yoo dhufe jechuudha. Alerjiidhaan yoo dhufe diragiin effective ta'e kanaa jechuudha. Garuu effective giza jennu first line duraan akkuma beeknu corticosteroididha. Garuu effective addatti dandeettii alerjii san fayyisuutiif ka qabu isa kana jechuudha. Alerjii qofaaf oolaa wachuu kun prevent IG binding with its receptor on the muscle and the basophil decrease mal the release allergic mediator jechuudha. Akkanadha. Allergic mediator idhaaf oolaa jechuudha inni. It is used for treatment of allergic asthma. Sirriidha. Ni jira jechuudha. Asuu ni jira. Allergic asmiidhaaf oolaa jechuudha. Asmii sababa alerjiitiin dhufte diragii baay'ee perfect ta'edha. If expensive not first line therapy dha. It is expensive dha. Baay'ee qaaliidha jechuudha gatiinsaa. Akka corticosteroid sana available miti. Argamuu hin danda'u. Baay'ee qaaliidha. Iddoo tokko tokkotti kan argamudha. Kanaaf first line ta'uu hin dandeenye malee allergic asmaadhaaf inni ijoon kanaa jechuudha. Garuu expensive uumama isaatiif maal jennee first line ta'uu didi jechuudha. Egaa diragiin tokko first line jechuudhaaf available ta'uu qaba. Kostiin isaa xiqqaa ta'uu qaba. Akkasitti effective kallattii hundaan effective ta'uu qaba jechuudha. Kan biraa treatment of COPD jennaan chronic obstructive pulmonary disease jennaan eenyu adattu kana keessatti shoora guddaa kan taphatan antimuscarinic drug
ispeeshaalii efiraatirooppiyam inda tiyootirooppiyamidha jechuudha. Efiraatirooppiyamii fi tiyootirooppiyam qoricha koobdii kanaaf baay'ee barbaachisoo kan ta'anidha jechuudha. Beektaatu agoonistii hunda caala. Inaaldi antiimuskaarinik karaa maaliitiin kennamu? Inaaleeshiniitiin kennamu jechuudha. These antimuscarinics are superior to what? Beta-2 agonist in COPD. COPD wallaanuu keessatti beta-2 agonistii caalaa kan fayyadamne jechuudha. Antimuscarinic-dha. Isaanis antimuscarinic kun olaa warra kanaa jechuudha. Efiraatirooppiyam fi tiyootirooppiyam warra jennu kana. Akkuma yeroo darbee dubbanne efiraatirooppiyam is short acting, tiyootirooppiyam is long acting-dha. Isaan kun warra antimuscarinic drug jennuun kun beta-2 agonistii faana kennamuu danda'a. Walii wajjin kennamuu danda'a jechuudha. More effective ta'a jechuudha. More effective ta'a. Maaliif doozii xiqqaadhaan namoota koobdii qaban san tiriit gochuu danda'a waan ta'eef more effective ta'a jechuudha. Gaafa beta-2 agonistii wajjin combine godhan. Fakkeenyaaf salbutamol short acting beta agonistii akkuma beektan warra short acting beta agonistii jennuun beta-2 agonistiidha. Efiraatirooppiyamiis ammoo short acting for antimuscarinic-dha. Warri shortii ta'an shortii wajjin jechuudha. Shortii and shortii. Salmeterol yoo ilaaltan beta-2 agonistii isa long acting-dha. Tiyootirooppiyamiis long acting-dha. Antimuscarinic keessaa jechuudha. Isaan kun lamaan combine gaafa godhan doosii xiqqaadhaan namoota san tiriit gochuu danda'a waan ta'eef more effective-dha jechuudha. Asumatti isaan kana walitti qabnee kiraayidii gaafa goonu kiraayidii haa goonu. Maal jennee diragiiwwan garee jalqabaatitti fakkeenyaaf paartii darbeen paartii tokkoffaadhaan kan ilaalaa turre warra biroon kudha ileetira jennuunis asumatti walitti qabnee ilaalla. Short acting warri jennuunii fi long acting warri jennuunis beta-2 agonistiin san marti isaaniitu maali? Akkamitti hojjetu jennee adenine cyclase activate gochuudhaan ATP'n gara kaamsii kanatti akka jijjiiramu godhaa jechuudha. Kana jechuun leevilii kaamsii increase godhee hojjetaa jechuudha. Akkuma yeroo darbee dubbanne ammoo warri antimuscarinic ta'an block muscarinic kana yeroo darbees dubbadheen jira. Muscarinic kana keessaa muscarinic 3dha jechuudha. Muscarinic receptorii 3 block gochuudhaan yoo hojjetanii inhalation karaa inhalationiidhaan kan namani isaan kunis warra kana jechuudha. Inhibit eenyuutu ammallee parenteraalii fi ooraliidhaan kan nama inhibition phosphodiesterase kun eenyu jechuudha. Warra zaantiin jennuun zaantiin derivative kan jennuun kana keessaa kana laallee jirra. Inni kun ammoo derivative fi tiyoofaalinii jechuudha. Aminoo tiyoofaalinii derivative mechanism of action isaanii kam jenne phosphodiesterase yookaan enzaayimii kaamsii tana break down gootu san maalirraa godha? Irraa block godha. Inhibit irraa gochuudhaan kan dalagamu. Isaanis route of administration isaanii oraalii ta'uu danda'a, parentalii ta'uu danda'a jennee ilaallee kan turre. Kan biraatis kanarraati paartii ammaatis walitti qabnee bakka tokkotti kan ilaallu ta'e anti-inflammatory drug warra prophylactic jennuun drug for control chronic asthma warra jennuun sun jechuudha. Corticosteroid jalqaba irra ilaallee inhalationiidhaan kan nama route of administration isaa jee it is inhibiting phospholipase A2. This good example of this corticosteroid are what? Dexamethasone akka jejjennee fakkeenyonni isaanii kana kan bira prednisone kunillee akkasuma corticoididha. Garuu route of administration inni kun oraalii qofaan kan nama jechuudha. Oraalii qofaan kan nama kana kaan inhalation kan nama more corticosteroid more effective kate route of administration kam yoo ta'e enne inhalation yoo ta'e illee dabarbe parenteraalii yoo kan name parenteraalii kan nama kunis eenyu corticosteroididha jechuudha. Hydrocortisone are also corticoididha. Other drug mast cell stabilizer isaanis cromolydate, cromolyn, nedocromylid jechuudha. Route of administration isaanii inhalationidha jennee turre. Cyclic antagonist akkanatti karaa diboone nagaan jiraadha jechuun barbaada. Paartii biraatiin mata duree biraa qabannee walitti kan deebinu ta'a.
like, subscribe, share naaf godhuun na jajjabeessa. Comment naaf godhaa yaada keessan. Comment jala naaf kaa'aa jechuun barbaada. Nagaatti warra nagaa walitti deebi'u nu haa godhu. Nagaan tura.